Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayashoo kun odeessa Maaya Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabolee haaraa as bahuu deeman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni xiinsammuu mo'amee hin galu jedhuun moggaafamee maxxanfamuun eebbaaf qophaa'uusaa odeeffanne. Barreessaan kitaabichaa barsiisaa Dittaa Huseen yoo ta'u, kanaan dura kitaabilee xiinsammuu lama mata dureen isaanii barbaadanii of argachuu fi iccitii moo'ichaa jedhuun moggaafaman akkasumattis kitaaba saayinsii barreeffama afaan Oromoo irratti xiyyeeffate gumaachee jira. Kitaabni isaa afuraffaan kun yeroo dhiyootti eebbisiisuun dubbistoota biratti ga'uuf deemu kun boqonnaalee 13 fi fuula 148 qindeessuun qopheessee jira. Eebbi kitaaba kanaas Gurraandhala 17 bara 2016 magaalaa Adaamaa galma hoteela Sky City keessatti waaree booda sa'aatii 7 eegale akka taasifamus odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni Kuusa Walaloo Qarqaba jedhuun moggaafamee fi aadaa, seenaa, aartii fi siyaas-dinagdee irratti xiyyeeffachuun qophaa'e yeroo dhiyootti eebbifamuun dubbistootaaf akka dhiyaatu barreessicharraa odeeffannee jirra. Barreessaan kitaaba kanaa barsiisaa fi ogeessa ogbarruu kana malees koominikeeshinii kan ta'e Hussein Waayyuu yoo ta'u, ammaan dura kitaaba walaloo Gadaan Miisa jedhuun moggaafame gumaachee jira. Kitaabni kun mata dureewwan walaloo 100 of keessatti hammachuun fuula 150 qindeessuun eebbaaf qopheessuusaas odeeffannee jirra. Gama biraatiin kitaabni jiruu fi jireenyaa biyya hambaa irratti xiyyeeffate mata duree Kaayyoo fi Wal'aansoo jiruu biyya hambaa jedhuun moggaafame maxxanfamuun eebbaaf qophaa'uusaa odeeffanne. Barreessituun kitaaba kanaa Gannat Girmaa yoo taatu, kitaabichi akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti Maarch 2 2024 magaalaa Dubaay galma reestooraantii Kiloolee keessatti eebbifamuuf qophaa'uusaa odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayashoo waliin turtii gaarii.